abbaan kabarii godhu deemu sun abbaa sirbaa isee jalqabaatiif maal ulaagaan takka buurri isaan gidduu jirtu maaltu ta'uu qaba ture Sabriinaan ammoo waan silaa jiru san takka heera takka seera san maaliin cabsite? Seera isin cabsite laalamma artistoonni ni beekan dabbal keenya amma asirratti aartii mee nama tokko artistoota gurguddaa gartee gaanii jiran buleeyyiin warreen hedduu takka uummata biratti warreen bebbeekamoo ni jiran kakka Aliyyii Saabifaan isaan sammee galchi gaafadhu asirratti waa'ee jiru kanarratti artistoonni ni siyaada kan nuudha danda'a hayyama abbaa malee hidhatte jechuudha jecha tokko. Maaliif hin taane maaliif namni akkaataan itti gartee isin guutuu isaa wallistu sirba hiyyeessan isa jaalatte san albama san keessaa isa jaalatte guutuu isaa wallisuu dandeessi maaliif nagaafattee asirratti nagaafachuudha qabdi yoo isin arraan tana jijjiirama isin arraan tana harkatte namuutu haala yerootiitu if duuba na deebise malee anis jechuudha sammuu nin qaba sagaleellee nin qaba jechuudha sagalee duraanii daran fooyyesee hojjechuullee ni danda'a garuutu immoo maaltu akka jechuudha ana kara duubatti na harkisee ni beeytan jeetii yaada garuutu kun waan inni machaa waluu miti jechuudha inni madduun dubbachuullee barbaadu ani garuu ni beeytan jeetii yaada kanumaafuu immoo isiin guutuu isaa nagaafachuu dandeessi guutuu isaa kana gaafachuu dandeessu san haala ilaalcha kabajaa ta'een jechuudha nagaafatin amma dura Sabriinaan anisi arkeetillee beeku sirba Almaas Tafarraa gaartistii hangafa teenyaa taddur sirba isii sanirrattiin arkee anilleen gartee isii qilleensumarratti nin beeka maaliifi hangam takka jechuudha hanqa safuu fi kabajaa qaban warreen wallistoota wal beekan jechuudha namuu gartee yaadaa wal beeka warri hojii wal fakkaattu hojjetu amala waliin guutuun isaanii wal beekan jechuudha akkasumatti anis eenyu akka kabajaa qabu eenyu akka safuu qabu eenyu akka sabboonummaadhaaf hojjetu nin beeka tolcheetiin beeka gartee isaanii wajjillee daddeemee gartee utaalee gartee kiliipillee narraayillee bareeduu baattuwan garuutu sammuu sila waan fooyyaa tokko hojjechuullee ni danda'a jeetii yaada garuu dabbal keenya asmaanuu gaa uummata kiyya galatoomaa isin warri yaada gaarii naaf gumaachitanis lammiitiyya isiniin jaaladhaa galatoomaadhaa Oromoon leenca dulloome tiitichaa itti taphataa jedhe. خيزير ترتي الحمد لله قالت ربيتي أبدي سمكوتان فوق دي كوتادو وري هذا قاري نافقوما تيتان قالتو ما ناجرات دادا نفا ناجرات داد اسم جا خاني نتيما تودو في دبال كينيا كوفوزون تك أمتاكيا قالتو ما يسي سورنا دقي تاجرتن يا وان بريدا دا وري دنديسن كاسيل غيرتن كتير اني يو سبورت غوتن لي وان بريدا دنديسني اكونت مسيرت تسي سبورت غوتن دنديسن wanni sirba nama tokko walaloo isaa keessa fudhachuuf isaa ta'uu sirbicha jalqaba irraan godhumaatti kabarii godhuu yoo barbaadde safuu aadaa fi mallattoo kabajaatiin abbaa sirbaa isa jalqabaa san mariisisu takka gaafachuun waan akka heera takka akka seeraatti artistoota gidduu jiruudha Sabriinaan anaaf kana dhabdeedha wanni amma ta'ee jirtu. Dhugaadha kan mana dhabde galataa gartee irraan kana dubar kanuma arrantana inni du'e gartee inni du'e awwaalame dhugaadha seenaa isaa san duubaa gartee yoo sochoosanillee inni du'e gartee kaabaluutii jechuu hawaasinillee beekee ittiin gartee dhaggeeffataa nama jiru immoo akka seeraatitti namni jiru tokko ni jira. Inni jiru isa dulloomee gartee humna dhabeellee kagartee dulloomee humna dhabeellee yoo ta'e dhaqanii ka haadha teenya kabajaa si malaa akkasi ka ija nama guddaa san ifirraa deebisaa kabajaa si mala kabajaa isii fakkaattu sanii maddii dhaabbachaa hamilee itti godhaati gartee karaa hojii isaa sanitti tarkaanfatta. Usteetuma namni kun haala yerootiin akka bakka ilaalcha tuffii
ilaalcha wanni sun isiidhaan hin malle anarraa miidhaga malee isiirraa miidhagu isin qixxeedhama jiruutii miti ana kanama du'eetitti ilaalame garuu hin duune immoo lubbuudhaan ni jira jechuudha gaa kiliippiillee dalagee gartee wallee nu gaa ijoollee teenya gaa wallee namni xiqqishoonni nokkola gaa kiliippiidhaas dalaguun ta'uunsaa ani ta'uunsaa gaa kanumaaf garuutu. Okay, inni rakkoo miti. Mee wanta goona sirba sanii takkiseenna nama biraatti carraa laanneeti warra ni jira mi sagaleen kiyya? Ni jira. Ni jira warri koomentiidha ana mul'ise. Okay, waan hin qabameen ibsee. Itti deebine isa. Kallattumaan gara sirbaatti takkiseenna. Fakkeenyaaf sirba Sabriinaan sirba artistoota Oromoodhaaf afar godhuun waan beekamaadha. Oromoon hundittumaan beeka. Inni immoo badii miti rakkoolee miti. Haa ta'uuti sirba Sabriinaan guyyaa 3 moo guyyaa 4 dura gallakkifte sanii sirba namoota hedduuti achi keessatti ka'e. Sirbi kan kee walaloo akkam jettu sirba akkam jettuutu sirba Sabriinaa san keessa galee iftu. Sirbi achi keessa galee sirba ya jaalallee qiyaqanii barbaadu an hirriba dabee osoon si haatu onneen too miidhamtee ture ammaanaatu. Tu Rabbi malee tu Rabbi malee awwaasi daradu kana. Yaa sirbichi waggaa dheeraa dura karaa kaasitaatiin hojjetame amma sirbi Sabriinaan ni keessaa fudhattee itti fayyadamte sirba kana. Sirba kana. Okay, waan bareedaadha. Sabriinaan egaa sirba kana baasuudhaaf egaa hayyama sin gaafatin si hayyamsiisuu si bilbiluu si gaafachuu fi osoo kanan godhin sirba gallakkifteedha komiin jiru eega gallakkiftee booda hoo atiis haa ta'uu Sabriinaanis komii qabdu kana Sabriinaa akka inni qaqqabuuf wanta gootee jira yaaltee isii wajjin wal agartanii wal dubbiftanii. Laal awwalee dharra bilbileetiin akkumaan dhageeniin awwalee irra bilbilee mee awwalee haala akkanaa kana ni danda'amaayii jee itti gaafadheeti kan hin dubbadde hunda artistoota illee iyyaafannoo duraanuu ittiin jira waan ta'eef jecha iyyaafadhee gaafadheeti. Awwalee irra dawwaleetiin bilbila keessaatiin qabaa. Awwalee gaafa dur gartee istiidiyoo Alii Maamad Diimaa turrus wajjin turree isarra bilbileetiin isa gaafadheetiin bilbila isii yoo dandeessee yoo qabaatte bilbila isii naa kanneen jeenniin dubbisaa jeeni inni sanatti hin deebine sin hayyamsiifne isa waan sirba ammaan tana gallakkise san si hayyamsiiftee naan jeen na gaafate lakkii nan hayyamsiifne jeen kanumaafuu isii gaafachuun barbaade mee bilbila isii naa kanneen jeetiin gaafadhe awwalee inni sanatti hin deebine eegas booda ani jecharratti. Walumaa kun namne jechuudha. Okay, waliin kun namne. Maashoo Abdurrahmaanii fi Guutamaa Mahammad yoo asirra jiraatan ililli takka takka naa darba. Artistii Sabriinaa yoo asirra jiraatte ililli darbi. Yoo Sabriinaan hin jiraanne akka sheerarra naa gootan hin barbaada. Yoo namni bilbila isii illee qabaatan takka miseengira isii qabaatanii dubbistanii osoo Sabriinaan illee dhuftee gaarii na fakkaata. Aliyyi Saabit Maashoo Guutamaa warri asirra jirtan mee ililli takka takka naa darba jiraatan. Maashoo argeen jira. Guutamaa Mahammad ni jirta? Artist Guutamaa. Sabriinaa illee yaama haa dhuftu. Okay. Maashoo dhaami namni jiru. Maashoo dabbal. Okay, thank you. Guutamaa ni jirta mee ililli takka naa darbe. Guutamaa Alii Saabit Isaaq Zeenuu reefu san argan ture. Eenyu artistii Mahammad Jibriil faa jira. Ni jirtanii Guutamaa? Iftuu teenya qaali. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Artistii Maashoo Abdurrahman. Maashoo teenya baga jiraatte nagaa fayyaadhaan. Iftuu teenya baga jiraatte akkami ati haadhatiyya fayya qabda? Nagaan qaba wallaahi Maashoo teenya gaa wal dhabnee malee numaan jira wallaahi. Wallaahi adda bannee ijoolleen tee nagaa qabdi akkami ati? Adda fagaannee iftuuti yaabshir ammaa sitti deebitaa dhageessee? Yeenaa jiraadhu Maashoo hangafatiyyaa artistii hangafatiyyaati egaa warraaniif dura laalaa anillee karaa kana dhufeedha. Hedduutu akkasiin galatoonfadhaa. Baganaa jiraatteen siin jaa. Gaafa ati hojjettu ni yaadatta gaafa jarba manaaliitti dhufee si ilaale istiidiyoo gaafa jirtu.
نية ددا والله في ارتستي بدرو يبرو نية ددا عمر جو بيفا وجين هدو تكان نو يسنجل في جيتي نسنين او شو يسنين دفين دوان فولت اسلالي هدو تكان نو بوتما بوتكا منير مترا ولا أيه يا بوتما برنا فكر سكلنا أيه أوكي اتفق أيه فتوتي يو قطك دبالي ني واجه شو بربادا جيه دبال كينيا akka maashoo qofa osoo hin taane akka artistoota Oromoo hundattuu ati galatoomii. Artistiin tokko nama lubbuun jiru haddu illee yoo taate ogeessa gaafattee namni tokko hojii hojjechuu qaba osoo lubbuun jiru yeroo isiin tun hojjettu yeroo nuti kaasita hojjennu itti beeloynee itti dheebonne. Wallaalummaadha malee osoo hin beeku akka wanni kun namallee heeraa fi seera qabu osoo hin beeku hin goone jechuun illee hin godhu yoo nama akkasitti beeku taate heeraa fi seera waan kanaa keessa osoo hin beeke indalaguusi gadi isin dhiisu ture. Amma durallee sirboota namaa dalageetiin jira Khadiir Martuu jee gaafa sanis kaniin dalagee waan gaafa Khadiir Martuu irra nama lubbuun jiru meebi azalillee jira. Amma isin kabara jettanii gootan kun heera aartii keessatti katafaa jaamaa nan jaan katafaa jaamaa. Isteeji irratti gizee hedduu namoonni ka hojjetu ujaan jechuu. Ookee amma yoo isteeji san irratti hojjetan abbaa wallee san si gaafatan yoo isteeji irratti liivii waan ta'eef jecha namni si gaafatu hin jiru. Osoo nama wanni kun hin dhufin dura jechuu halgadda gizeen dura dubbii kana dhagahu. Kanarraa ammoo hafee kan waan hin jiru kanuma badii tiyya guutuu fudhachuuf reediidha jechuudha. Yoo muuziqaa sanarraa kaasu jettees ammaan tana zaamaa daqiiqaa ammaa kanatti irraan hin kaasaa fi dhiifa mallee niin gaafaddaa lubbileetti tiyyata. Ilma namaatii miti rabbiin namaa faraarama si galee dilii meeqa dalagee waa meeqa balleessinee numaa faraaramaa jechuudha. Joorji Abbiitis ni jira, Hamdiyaan ni jirti, Kumalee Boruutis ni jirti. Amma sirbaa Joorji Abbuu san ani yaanee diikuu irratti hin dhagahee si galee Joorji Abbuu akka albama keessaa sirba san qabu hin beeku ture deengadda natti himee jechuu bar sirbi san kiyyaa maaliif maqaa kiyyaan godhinii kajaamu jechuudha. Isallee asumaanis dhiifamaan gaafadhaan kuni beekumsa dhabaa fi beekee waan hin godhin jiru namoonni aartii keessa jiranis ni beekan miirri aartiidhaa maal akka ta'e namni hundi keenya ni beekne warri aartii keessa jiru hunda isaanii asumaaniin dhiifama gaafadhaan yoo nurraa kaasijaanis irraa hin kaasaa yoo lakkee kaasuun feenu heeraan si gaafannaa jaanis rakkoo takka hin qabu jechuudha. Kan wanni ni nan jiru kammoo obboleettii xiyyeeftuudhaa qaamaa nama waan jecha baleetti yeeftu ati hangafatee nama narra guddaati siin jaaladhaa siin kabajaa ati miti rabbiin dhiifama namaa godha rabbi jecha dhiifama naa godhe afoo nanillaa badiin tiyyatti hin deebu garuu kireediitii baan kanneen yoo kan namoonni irra guddaa maqaa isiin katabnee jaan ani maqaa isaan hundaa katabeetiin jirachi irratti viidiyoo gizee walleen takka eegalu maqaa balu walleen taan gizee maqaa balu jeeti katabamee jira. Zaman tan keessa jiru kanatti zabana AI'n ilma namaa caaltee aartii tana aartii ilma namaa caaltee jirtutti aartii amma fakkeenyaaf sirba Adiraam Mahammad waan hidhaa san fuudhaniiti walaloo afaan Oromoo afaan Amaaraa jijjiiranii muuziqaa godhanii gabbaasan AI'dhaanu jechuudha. Ani just aartii waan hin jaaladhuuf jaalala aartii waan hin qabuuf isin warra wallee keessa wallise waan hin isin jaaladhuuf waan hin isin kabajuufin sirba keessan hojjedhee tumbadiitiyyaa ganaattiin deebi'u dhiifama naa godhaa fuula hawaasaa durittiin isin gaafadhaa jechuudha itti fufaa. Yaa waan bareedaa haartee galatoomi waan kaan iftumaa fi warra akkasii irraa dhageenya. Dabiin tura baga nagaan dhufte dabiin isaas jira Aburashiidaan ni jirti isinuma lamaanii jira gaa maashoo abdurama afaan nu keessa jiran lafa bubbulee ani William Gambe ko fe yolleedha Sabrina fi tulle wal bira jiranii Damina Aburashiida maashoo waan hafe fudhadhaati xumura isinin dhageeffadhaa. Galatoomi damii tura baga nagaan dhufte.